Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin aan Alamaayyoo Qannaati. Itoophiyaan hariiroo gaarii biyyoota waliin qabdutti fayyadamuun mirgaaf faayidaa ishee mirkaneeffachuu akka qabdu ogeessi seeraa Dr. Nuuroo Badhaasoo himan. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Itoophiyaan hidhii haaromsa guddicha ishee Ijipti irraa miidhaa akka keenya hojii dippiloomaasii cimaa hojjechuu qabdi jedhan ogeessi seeraa Dr. Nuuroo Badhaasoon. Itoophiyaan eventually bishaan kan asii walitti qabee si gadhiisa. An achi waan godhun qabu ultimately garma kee dhufaa jetti. Egypt ammoo kanaa amantuu jechuudha. Sodaa bar dubbiin akka duriitti gadi hin bu'u ni dhidhata. Hoo dhidhatee benefitii kiyya dhidhisa. Fiiri ufa footi beekte. Hojii dippiloomaasii guddaa dalaguu qaba Itoophiyaan yookaan Ethiopian state. Bu'aa inni laga kanarraa qabuu fi wajjaa inni achirra godhu kuni miidhaa akka ummata Ijiptii irraan hin geenne amansiisuu irratti wajjaa dalaguu barbaada. Dippiloomaasiin dalaguun barbaachisaadha. Yeroo mari'attus beekumsaaf xiinxalaan ta'uu akka qabudha kan himan. Waan siin taane fudhatu hin qabdu jechuudha from the very outset. Sigalee amma haga sadarkaa mallattoo odoo hin geenne dura saayidii kee sirriitti lafa keettee dhiyeessuun sirra jiraa jechuudha. Hoo agartee asii achi ka jettu taate namni agartee influensii si godhuuf si bituufuu barbaada jechuudha. Trump hoo barbaada IMF maallaqa sii liqeessaa hagana sii kenna biliyoona sii kenna jedhee loobii si godhuu mala. Si mudhatee agartee temporary benefit ilaaltee bu'aa kee ka biyya keetii long term benefit compromise godhuuf amalta. Kanaaf beekumsaa fi xiinxala cimaan negotiate godhuu qabda jechuudha akkanaa kana. Kanaaf agartee hoo namni tokkollee sodaachise ija falimsatuu sin barbaachisu yeroo tokko tokko. So namni hundi human nature biyyi hundinuu bu'aa biyya isaa ummata isaa eeguu irratti waan danda'ame hunda fayyadama. Tokkummaan faayidaa biyyaaf dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'es Dr. Nuuroon himaniiru. Dantaa biyyaa irratti kompromaayizii godhuun barbaachisu. Kana irratti dantaa ummata Itoophiyaa ummatoota Itoophiyaa irratti I think paartiin feetee yoo taate namni feetee yoo taate kompromaayizii godhuun qabu. Kun waan biyyaati, waan benefitii biyyaati, waan sovereignty biyyaati. Kana irratti waliin dhaabatanii bu'aa biyyaa akkuma qarasiin jedhee bu'aan biyyaa nama tokko oli, mootummaa tokko oli, mootummaa jijjiiruu dandeetta. Bu'aan biyyaa immoo permanenti. Kanaaf waliin dhaabatanii agartee saboteejii adda addaa ka ta'uu malurraa of eeguun barbaachisaadha. Of course all possibility namni biraa ni fayyadama jettee illee xiinxaluu si barbaachisaa jechuudha. Kanaaf agartee optionii hundaaf qophii ta'uun barbaachisaadha. President Trump dhiibbaa gochuu mala kabajattiin argachuufis jedhan. Addunyaa afuutti akka laalamu barbaada. For example here amma waan agartee naayilii kana laalchisee biyya kanniin sadii wadhakkatti bareedduuf ture. Kana hoo ficcisiisee agartee isaaf iigoo isaa ol kaasaa diilii hagammaa dadhabame mallatteessise jedhee election dhufu kana irratti illee agartee ame statement yani addunyaa irratti nama waan guddaa godhuu danda'u rakkoo biyya kanaa hiikee agreementii biyya sadiin kana mallatteessisiise jedhee iigoo isaa boostii godha. Iigoo isaa boostii godhuu keessatti filannoo amma as deemu kana keessatti illee na fayyada jedhee yaada. Kanaaf Trump of course waan qabu hunda fayyadamee dhiibbaa godhee agreementiin kun akka saayinii ta'u waliigalteen kun godhuuf ni tattaafata. Akkuma qarasiin jedhe mootummaan Itoophiyaa iigoo Trump yookaan sodaachisaa Trump sodaachisaa adda addaa jiraatu mala. Gara IMF'tiin maallaqni Itoophiyaa akka liqeeffamne World Bank akka maallaqa liqeessine different kind of sabotage godhee influence yookaan dhiibbaa godhee akka mallattaa'u godhuu Trump ni tattaafata. I know him. Trump ni godha. Kun garuu mootummaan Itoophiyaa Trumpiif jedhee sodaa isaatiif jedhee waan biyya miidhu dalaguun qabu. Akkuma qarasiin jedhe compromise win situation irratti sirriin negotiate godhuun barbaachisaadha. Dubbiin kun diiliin hin dhufne I'm glad mallattoofne
odoo mallattaa'ee duuba deebi'uun nama dhiba. Pirezidaantii itti aanaan Ameerikaa duraanii Joo Baayiden filannoo kaadhimamummaa Dimookiraatotaa gaggeeffamee injifatan. Bu'aa filannoo hanga ammaatti jiruun Senaatar Barni Saanders sadarkaa lammaffaa qabatanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata. Dorgommii kaadhimamtoota paartii Dimookiraatotaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun filannoo Super Tuesday jedhamu kutaalee biyyattii 14 keessatti gaggeeffameen Joo Baayiden injifatan. Kaadhimamtoota 20 kan eegale dorgommiin pirezidaantummaa paartii Dimookiraatotaa yeroo ammaa calalaa dhufuudhaan dorgomtoota ciccimoo lamman pirezidaantii Ameerikaa duraanii Barack Obamaaf itti aanaa kan turan Joo Baayidenii fi seenaatarri kutaa biyya Vermont Barni Saanders qofatti galee waan jiru fakkaata. Paartii Dimookiraatotaa bakka bu'uun filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti Tiraamp waliin dorgomuuf kan dandeessisu kutaalee bulchiinsa Ameerikaa 14 keessatti kaleessa filannoo gaggeeffameen Joo Baayiden isteetota 8 keessatti sagalee caalmaa argataniiru. Dorgomaa cimaan Joo Baayiden seenaatar Barni Saanders immoo uummata hedduu qabachuun kan beekamtu Kaalifoorniyaa dabalatee kutaalee biyyattii 4 keessatti injifatan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa kibxataa Super Tuesday jedhamuun beekamu irratti filannoo filatame kanarratti kaadhimamtoonni biroonis kan hirmaatan yommuu ta'u, dureessi beekamaa fi kantiibaan magaalaa New York duraanii Mike Bloomberg duulana filadhaaf doolaara biliyoona walakkaa ramadanii hojjetanis kutaa biyya tokkollee injifachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee lafa bulchiinsa Ameerikaa jala jirtu Ameerikaan Saamo'aa keessatti mo'ataniiru. Dimookiraatota bakka bu'uun pirezidaantummaaf kan dorgomaa jiran Elizaabeet Waaren kutaa biyyatti dhalatan Masaachuseet keessatti Joo Baayideniin mo'atamuun sadaffaa bahuun dorgommichaaf abdii kutataniiru. Dorgommii kanarratti kaadhimamtoonni irra guddaa kan barbaadan sagalee uummataa osoo hin taane sagalee bakka buutotaa yommuu ta'u, akka waliigalaatti kutaaleen biyyattii 14 bakka buutota 1991 qabatanii jiru. Kutaalee biyyattii keessaa bakka buutota hedduu qabaachuun immoo Kaalifoorniyaa fi Teksas sadarkaa jalqabaa irratti argamu. Bu'aa filannoo amma jiruun Joo Baayiden bakka buutota 396 kan qaban yommuu ta'u, Barni Saanders immoo sagalee 314 argataniiru. Filannoo kanaan itti aanaa pirezidaantii Barack Obama kan turan Joo Baayiden gurraachota Ameerikaa irraa sagalee hedduu kan argatan yommuu ta'u, namoonni naannoo baadiyyaa biyyattii jiraatan hedduunis Joo Baayideniif sagalee olaanaa kennaniiru. Imaammata qabatanii jiraniin dargaggoota biyyattii biratti kan jaallataman Barni Saanders filannoo kutaa biyya Kaalifoorniyaa yoo injifatan morkiin Joo Baayiden waliin qaban kana caalaa jabaachuu danda'a. Baay'ina uummataan kan beekamtu Teksas keessattis bu'aan filannoo ifa ta'uuf jiru carraa kaadhimamtoota lammeenii kanaa murteessuu danda'as jedhamaa jira. Imaammata qabaniin warraaqaadha kan jedhaman Barni Saanders deeggartoota isaaniif haasaa taasisaniin karaadhuma kanaan dura barameen Tiraampiin injifachuu waan hin dandeenyeef daandii biraa barbaaduun murteessaadha jedhan. Dorgommii kanaan miseensonni paartii Dimookiraatotaa yaadaan bakka lamatti kan hiraman fakkaatu. Joo Baayideniif Barni Saanders keessaa eenyuun yoo filanne filannoo dhufu irratti Tiraampiin aangoorraa buusuu dandeenya kan jedhu irratti walii galteerra hin geenye jedhamaa jira. BBC'n akka gabaasetti Barni Saanders haqummaa hawaasummaa, dinagdee fi dhimma fayyaa irratti ejjennoo hawaasni hedduun barbaadu kan qaban yommuu ta'u, Joo Baayiden immoo siyaasa biyyattii keessatti kan bilchaatan jedhamuun beekamu. Vaayirasii koronaa addunyaa irratti tatamsa'aa jiru ittisuuf baankiin addunyaa gargaarsa doolaara biliyoona 12 arjoomuuf akka jiru beeksise. Gargaarsi kennamu kun liqii dhala gadi aanaa qabuu fi deeggarsa teeknikaa akka ta'es beekameera. Gabaasi dabalataa akka ta'utti dhiyaata. Baankiin addunyaa akka beeksisetti biyyoota vaayirasiin koronaa dhiibbaa dinagdee fi fayyaa irraan ga'eef gargaarsa tattamaa gochuuf doolaara biliyoona 12 akka kennu beeksise. Vaayirasiin koronaa akka tasaatti Chaayinaa keessatti mul'ate yeroo ammaa biyyoota addunyaa 80 kan ga'e ta'uu kan eere baankiin addunyaa. Vaayirasiin kun rakkoo fayyaatti dabalataan yaaddoo dinagdee fi namoomaa kan sadarkaa addunyaa ta'uu beeksise. Pirezidaantiin baankii addunyaa akka jedhanitti dhimma hatattamaan babal'achuuf vaayirasii koronaa laalchisuun hanga ammaatti wanti hin beekamne akka jiruu fi deeggarsi dabalataa akka barbaachisu malus dubbatan. Dhaabbanni fayyaa addunyaa gama isaatiin meeshaaleen ittisaa sadarkaa addunyaatti jiru gahaa akka hin taane himuun yeroo dhukkuba rakkoo argamsuutiin lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jiru kanatti gatiin meeshaalee fayyaa dabaluun sirrii akka hin taane akeekkachiise. Rakkoon akka vaayirasii koronaa sadarkaa addunyaatti yommuu ga'u heddumminaan kan miidhaman biyyoota guddachaa jiran akka ta'e kan hime baankiin addunyaa. Haa ta'u malee akka muuxannoo iboolaa fi kanneen biroorraa hubatametti yeroodhaan tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun babal'ina dhukkubichaa ittisuun lubbuu oolchuu danda'a jedheera. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma gama kootiin nagaatti.